kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa akkam jirtu akkuma beekamu har'as seenaa goota Oromoo wajjin gara keessanitti deebinee jirra. Goonni keenya har'aa Roobaa Buttaa daadhiidha. Amma qophii keenya xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya ta'a. Roobaa Buttaanii maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa nama jedhe ture. Roobaa Buttaa maqaa maasoo gootummaa isaa fi qabsoo dhaabaa keessatti moggaafameefidha. Maqaan sirriin Gooroo Bubbee ture. Godina Arsii aanaa Honqolloo Waabee ganda Maccituu Araddaa Dhawa jedhamtu irratti dhalate. Araddaani Dhawa jedhamtu kuni kan moggaafamte yeruma Roobaanii Minilik waliin wal falmu Oromoota yaasee mala irratti dhawatudha. Bakka mala itti dhawatan jechuudha. Gosti isaa Koojiidha. Haadha manaa maqaan ishee Suukii jedhamtu fuudhee ijoollee hedduutti horate. Haadha manaa isaa fi ijoollee isaa baay'ee dhibeen Gifir barichaa hammaatee ture fixuutu himama. Diinni Oromoo Minilikii bara weerara isaa keessatti Oromoota Arsii cabsuu dadhabnaan namaa fi horiitti illee dhibeen Gifir jedhamu kana biyya ambaatii fidee uummata Arsii keessa bittinse. Muhammad kitaaba isaa maxxansaa sadaffaa irratti akkas jechuun barreessee ture. Diinni uummata Oromoo kan Minilikiin durfamu gootota Oromoo Arsii waraanaan cabsuu dadhabnaan uummanni dhibee Gifir smallpox jedhamuun akka qabamu uffatatti godhanii biyya keessa facaasan. Loon isaanii illee dhukkuba loonii ka dur biyya Oromoon hin jirreeni akka qabamu. Haaluma wal fakkaatuun biyya keessa akka tamsa'u taasisan. Booda uummata fayyaan laaffisee fi diinagdeen hiyyoommate laayyootti cabsee gabroonfatuu danda'e. Umrii daa'imummaa isaatti nama gaarii wantoota addunyaarra jiru hunda baasee beeku nama barbaadu. Kan biroo haafuuti sangaan qalamee foon isaayyuu yoo dhiyeessaniif illee hanga sangaan sun sababa qalameef hin beeknetti yookiin hin mirkaneeffannetti hin nyaatu ture. Uummanni Oromoos akka baratuuf galma qaalluu leelee ijaaruu keessatti carraaqqiin inni taasisee olaanaa ture. Akka abbaan gadaa aanaa shirkaa Huseen Maammee abbaa isaanii umrii 165tti bara 1981 boqotan irraa odeeffannoo fudhatanitti baruma Minilikiin dura bara mootii Atsee Teewodiroosii fi Atsee Yohaannis Afuraffaa keessa barnoonni qaalluu leelee jedhamu akka baratamu dubbatu. Kitaabni leeleen irraa baratan kun waa'ee leetoo fi addunyaa kanaa guutumaan guututti walitti qabee barsiisaa ture. Boodarra garuu Minilik akka dhufeeni leelee kanneen gubee barbadeesse. Haa ta'uyyuu malee namni Bakar Jiiloo Fal'aanaa jedhamu leelee hin gubatiin tokko dhoksaan fuudhee Moqaadishoo geessuun turtii dheeraan booda achii fuudhamee irra deebiin akka sirreeffamee abbaan gadaa kun ni himu. Maarree Roobaa Buttaanis barichuma barnoota qaalluu leelee jedhamu kana barate. Sirna Minilikii fi sanaan duratti nafxanyoonni bara sanaa gogaa, dhadhaa fi dammafaa Oromoota irraa bitatanii kan ittiin fayyadamanii ture. Kaan immoo biyyoota alaa kanneen akka Ingiliziifaatti gurgurataa turaniiru. Oromoota irraa abooyyadeedhaan bitu. Baalee keessatti hanga har'aa iddoon Fasaasa jedhamtee yaamamaa jirtu baricha dhadhaanii nafxanyoonni Oromoota irraa bitatanii deeman mukaan baqaqfamee waan jigeef iddoo saniin Fasaasa jedhanii moggaasan ragaadha. Haaluma kana keessa Minilikii Oromoota tooftaa ittiin cabsuu gaafa barbaadu sababa Kiristinnaa fakkeessuun uummata hedduu Kiristinnaa kaasise. Kiristinnaa kanaanis fakkeessee meeshaa waraana ammayyaa Awurooppaa irraa kadhatee argateen
Oromoota hedduu miidhaa tureera. Walloo, Raayyaa, Baabboo, Himannaa fi kan kana fakkaatan akka jalqabaatti cabse. Walda Yohaannisii fi Gammachuun bara 2009 kitaaba isaanii irratti akkas jechuun barreessanii ture. Abbaan Daanyoo fardi weerara Minilik fuula isaa gara kibbaatti osoo hin deebifatiin dura duula isaa isa jalqabaa bara 1868tti Oromoota Walloo irratti adeemsisee ture. Lola kana akkuma duraan ilaallee turre karaa Manziidhaa ka'ee hamma Galaana Diimaatti adeemu banachuudhaan karaa kanaanis meeshaa waraanaa Awurooppaa irraa galfachuu fi weerarri Minilik inni jalqaba Walloo irratti harka isaa ol fudhate. Weerara sana booda karaa Amansiisaa Seefuwee Galaana Diimaadhaa ka'ee meeshaa waraanaa irraa adeemee Shawaatti galu banate. Weerarri Wallootti eegalee bara 1872tti himannoo to'annoo jala galche. Yeroo sana booda Tuulamaatti xiyyeeffate. Warri Goojjam ammoo Horroo Guduruutti duulan. Isaanis horii kottee duudaa fi qabeenya hammas hin jedhamne saaman. Biyya Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi saamicha kan jalqaban Goojjamoota. Sana booda saamichi sun qindatee biyya Oromoo irratti jabaatee itti fufe. Qonnaan bultoonni Goojjam saamicha isaanii kana ilaalchisanii akkas jedhanii weeddisaniiru. ዘርፋለሁ ብሎ ጆሮ ትልትል በሬ ጭማን ገብቶ ቀረ የጎጀም ገበሬ ሰንጋን ፊደ ጀዴ ጉረሳ ኦርጉፌ ቁቴ ቡላን ጎጀም ጮመ ጉሬ ዱፌ ሂክኒ ሳዚ ቆናን ቡላን ጎጀሚ ሰንጋ ጮማ ሳሙፍ ብያ በሄ ላቂ ጮማ ኬሰቲ ዱሜ ጀቹና Dabalataanis mootoliin dur Oromoota Kiristinnaa kaasanii ajjeesaa fi itti fayyadamaa akka turan Dirribiin kitaaba isaa bara 2017 maxxanfame irratti akkas jechuun barreesseera. Dhaloota Raayyaa keessaa Abbaa Boonaa Kubee fi Tolaa Abbaa Marawwaa Yohaannis Kiristinnaa kaasise. Tolaa Abbaa Marawwaa Dajjazmaach Dastaa Moggaase. Yeroo duraatiif lafa Oromoo Raayyaa irra uummata Tigree qubachiisuu kan jalqabe Atsee Yohaannis ture. Ergamaanii mootii Yohaannis Daalchaa jedhamu biyya Raayyaa keessatti nama hin beekamneen ajjeefamee ture. Yohaannis du'a ergamaa isaanii kanaan eekamanii bulchaa naannoo sanii kan ture Oromoo Raayyaa Abbaa Boonaa Kubeetiin dhimmaa finsi barbaadaa Oromoota naannoo kee jiran walgayii yaamtee dirree Ingooyyee irratti akka walgeenyu jedhee itti erge. Abbaa Boonaa Kubee waamicha marii itti fakkaatee shakkii tokko malee Oromoota hedduu waliin bakka beellamaa yommuu ga'u Yohaannisis dursee itti qophaa'ee eeggataa waan tureef battaluma Abbaa Boonaa Kubee argetti gooduun yookiin seefiin morma Abbaa Boonaa Kubee kutee Oromoota isa waliin dhufan hundumaa fixaa jedhee ajaja dabarse. Ajaja kanaan namoota gootota beekamoo akka Arbisee Golchaa, Alii Hasee fi Saayid Yimriin dabalatee Oromoonni 3,000 ajjeefaman. Gantummaa Atsee Yohaannis kana Oromoon Raayyaa walaloo akkas jedhuun ibsanii turan. አትመነው ትግሬን ቢምል ቢገዘት ክርስትና አንስተው ኩቤን አረዱት። ከከቱሲ መገነሙሲ ሂናመኒን ትግሬ ክርስትና ካሴቱ ኩቤዩ ጎረ ሞቲን ሀበሻ ዮሐንስ አፍረፋን ጅበ ጉዳ ኦሮሞ ራቀቡ ዳደኖ ኢሳ ኦሮሞን ሀበዱ ቦሶና ዲበሙ ጀዳ ኡመን ትግራይ ላስታፊ
yejjuu duule raayyaa keessa qubate. Akka Oromoo raayyaa fi bosona raayyaa balleessuu labsii cimaa akka armaan gaditti labsee ture. Yeroon ani raayyaa shoor qubachuuf duulu nama ana biraa hafe gadi jedhee luka isaan ol jedhee morma isaan kuta kan jedhu ture. Roobaa Buttaanii gaafa nafxanyoonni Oromoo kana kiristinnaa kaafatan ittuma dhiise. Ammas lafa saamicha eegalan nutti gurguraas jechuu eegalan. Safuu saalfii fakkeessu fakkaatti. Kana booda roobaa dubbiin lafa saamichaa fi nutti gurguraa kan kiristinnaa kaafachuutuni garaa hanqachaa dhufte. Amma booda nu gahee jira. Nu keessan deeminaa. Gogaan, dhadhaan, dammi isin gurgurattan isin gaa sokkaa jedhee dubbii itti buuse gootichi Oromoo Arsii kun. Oromoota iddoo jiran maraa nafxanyootatti dammaqse. Walloonis akka of keessaa ari'an taasise. Baalee, Wallaggaa, Jimmaa, Harar guutuu Oromiyaatti labse. Haa ta'uyyuu malee Minilik yeroo kana goobanaatti gargaaramee Shawaa cabsee jira. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaaba seenaa Roobaa Buttaa kutaa tokkoffaa sumarratti xumurra. Kutaa lammaffaa yaamicha abbaa gadaa Gullallee tufaa munaatiin waraanni Minilik saamichaa fi ajjeechaa qaqqabsiisuu danda'u injifannoon yeroodhaaf qolate hambisee. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Isin jaalannaa. Horaa bulaa. Kun Sagalee Kitaabaati.